بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تفجلتمتو تهردفتو إفتوتو بأكم جرتو نغاكي سني أنا الحمد لله نغاكوتي بقربيونا نسين جيجتا هذا إرقا قباب دون قبا إرقا كوساناس كانني داناف كيسو كانني أرتيستي كانني تربية كان كيسا أرتيستي تاتي تناف جيجو داناف كيسو كانني نيوجد أمتلات isiidhaan naaf geessu liivisiin kaleessa waraabaa baate irrattii fi waa'ee footoo sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jiru waa'ee sanaadha wanti dubbachuu barbaade. Mucaan kun Oromoodha akka nama kamiyyuu artistii ta'uudhaafis yaalaa jirti. Garuu muuziqaa ishee jalqabaa jalaa hatamee jira. kun waan ta'eeyyuu waa'ee muuziqaa ishee dubbachuun barbaadu baroo ta'es ajaa ta'es an dhaggeeffadhee utuu hin taane waa'ee jarri bilillee dubbataa jiran irratti irraatamuus illee kan hin dhagaye because an muuziqaa akkasii dhaggeeffachuudhaaf sa'aatii hin qabu. Aslan muuziqaadhuma badaatti intini nana shaksiisu ana gama kiyyaan garuu wanti na ajaa'ibee waa'ee shishaa laalchisee I don't know shisha kana akka waan zinnaa way jiramiti akka waan jabdinnati way akka waan collummaa way jechuudha. Shisha isa siinaar saartu warra social media irratti gadhiifame kuni ana baay'ee na ajaa'ibe. Tokkoffaa jarri gadhiisanis sammuun qabanu jarri kaasanis footoo sana sammuun qabanu nama sammuu qabu hin argine jechuudha. Wanna kana wanta ta'e keessa namni sammuu qabaatee namni akka gaarii jechuudha waan gaarii hojjetee iyyuu akka kan akka jabdummaatti sheerii otoo waan gaarii ta'eeti osoo se waan gaarii hojjetteeti namni akkana godhu hin jiru. Sheerii gootanii postiin gootanu turtanii kunumtiyyuu ifama kunumtiyyuu jechuudha. Dhiphina mataati dhiphina sammuu agarsiisa jechuudha. Kanaafuu guys warroonni social media irratti footoodhaaf waa'ee footoo sana ilaalchisee dubbataa jirtanu calm down qabbaneessa. Warri kaan immoo warroonni waa'ee muuziqaa sirree irratti illee qishinaa godhaa jirtanu isinis calm down isiniin jedha. Kanaaf immoo qananiidhaaf ergaa bicuu wanti dabarsuu barbaadu qilleetii kee jechuun hin barbaada dhiifamaa wajjiniin jechuudha. Dogongoree yoon haasaa hin taane keessa galee jiraadhe dhiifama gamanumaan isin gaafadha hordoftoota koo. Qilleetinnatii siitiif salphinasii maal ta'uudhaaf yaani akka jabdinnatii nama ta'ee namni aarsine hin jiru shishaa what nama ta'ee namni aarsine hin jiru yenna jettu kan akka keetii jechuudha. Wallahi arrabaatii waadanuu jedheen arrabsa ture garuu maal naaf godha wanti namaaf godhu hin jiru. Garuu kun salphina malee kun wurdatii kun fokkuudha malee jabdinnatii yookiin jaqninnatii collummaa miti jechuudha. Social media irratti shishaa hodhaa gadhiisuuni kun collummaa miti jabdinnatii miti gadhummaadha malee. Sila kan biyyaa baatan kaayyoo qabdaniif biyyaa baatan hojii hojjechuudhaaf biyyaa baatanii warroonni shishaa aarsitanu jechuudha. Kan dhiiraallee okay kan dhiira jennee bira darbina kan shamarranii oo biyya arabaa hojjetaa kan shishaa hodhaa ooltanu jechuudha. Ijaazaa baatee bultii lama yoo baate aara galfattee galtu ciiftee aaran galfattu kanatti shishaadhaan cuggaarraa kee luqqiftu rabbis yaa luqqisuuti inshallah yaa karbaan yaa wask yaa khaayis. Come on nu narrabsiisinaa nu warra kaan ittiin xaqallalinaa baqa nuti warra 99 madaamii ija madaamiitii fi ija arbaabaatiin ilaalamaa sagalotu nama luqqisuutitu namni tokko baay'isee nama laallan luqqa'uuti jechuudha. Silaa nutu luqqaa ture warroonni adabaan hojjetan warroonni badanii yookiin guys badanii sikoo namni siraataan otuu hin bahiniin otuu shishaa hin hodhiniin jiraatu namoota baay'eetu jira. Baduuni namni tokko dilootiidhaaf hin badu gaafa badu yoo jara akkanaa ta'e malee yoo jara akkana bahanii intini jara bananii
shishaa aarsaa shishaa hodhuudhaaf yaaddoo shishaatiif badanoo ta'e malee namni mana tokko bade rakkinaaf yoo bade waagaa firiidamiin yuu hin beeka aslan firiidamii isa kamtu jiraa miti ni beenna miti maadha qabama moo bor qabamna jettanii sagal millataa akka jiraattan so kanaafiyyuu an wanti na aarseena nama malsii kana deebisuu fi dhufee qananiidha jechuudha. Nama ta'e jetti akka waan jabdinnati akka waan gargaarsa miskiina tokko gargaaraattu akka waan shishaa qoda shishaa sana bittootu gara biyya keetitti mana zarte meeqasii baasa beekta gororoo nama 10 cufteen bulta silaa qoda shishaadhaan godhamu sana bittu jechuudha. Anna damud akka jabdinnati maal jetti ani ashiishi yoon akkan barbaade godhe nana shisha jettee afaan namarratti banti online irratti baate social media irratti kam daawun kanaafuu yoo of kabaji ilaa warroonni qillee taamin jechuudha warroonni biyya harabaa hojjetan warroonni shalloonni qillee taamunni ofii keessanii qillee taamii taataniittu miti garuu monuu hunda jettanii miskiina nama meeqa jira hundumti namaayyuu kara keessan enna hamma maatiin kara biyyaatti akkanatti ilaalanu waama hundi namaa jechuudha waama shamarran biyya arabaa hojjettu hundisi shishaa hodhaa jiraattu itti fakkaata shishaas ta'e ammoo waa biraa shishaadha maayini ashiishiidha malee waa biraatii miti isiniyyuu jirtan miti warri qubaan akkana atiyoo kee maaliin ergixanyaa taananu akkati quba kee akkas goote akka zabanammaa godhamaaru akkati dhiiraan ergine min maayini marrajaa nuu qabnu marrajaa tokkoyyuu hin qabnu kunis boriif taannuuf baha kan keenniti goote sun jechuudha. Kanaafiyyuu shamarran biyya harabaa inootiin aarsitii ashiishiin jedhin rabbi si ashiishessu inshallah ya rabbi miskiina meeqa kaballaaf rukuttaa dhiitichuu dandeessee kan jiraataa jirtu miskiina meeqa jirti walaakin kan akka keetiitiin immoo galatni keenya hin bada jechuudha biyyattis ta'e asittis ta'e yenna biyyaa baatan kaayyoo qabdan yenna biyyaa ganna biyya barbaadan geessan garuu kaayyoon isin hirkaa bada kunoo akka barbaadan fagaara keessan bantanii keessanii shishaa hodhaa miidiyaa irratti wal gadhiiftu isin gadhiiste sunis aslan ofiis in aarsita balaanis in aarsu warri sila ijaazaa baatanu shishaatuun in aarsiniin ooltaniin bultanii balaanis in aarsuuti akka waan jabdinnatiin immoo akka waan zinnaa immoo nan aarsaa shiishii nan aarsa taati durbataa ammoo waan hin taane hojjechuu siiti of dhaaddattee of boonuu barbaadde yaa kharbaan akka zinnaa wayi jechuudha waa tokko godhaatii miti kan hin qabame ashiisha godhaatii miti bagan godhe baggedhee dhiyaadhu ishee adaban qabdu waan adaban qabne shamarran meeqa shamarran jaqnaa shamarran meeqatu jirti ko kan akkas taanaan akkas jettee wal gorsitee waa meeqa hojjettu jechuudha. Garuu warra akkanaa fagaara keessan bantanii kaatanii shamarran hin arrabsiisina shamarran biyya arabaa inni jedhanu maqaan keenya iyyuu silaa hin tolu yaa haafu gaafaan koo keessatti wanti jechuu ka'e innaa jechuudha. Kanaafiyyuu of qusadhaa ofii keessan of danda'an hin aarsineedha garuu immoo nama ta'e namni hin aarsine hin jiru jedhina. Jarri kaaniyyuu hundaa miti koo kan aarsan wallaan shamarran Oromoo ergasii wama aarsitu natti hin fakkaatu aslan wama siin shishaa aarsitu natti hin fakkaatu abadan yaani shishaa aarsuun isin biratti jabdinnati yoo waan barbaade mooraalii keessan eeguudhaafan malee maal qaba yoo ani abbaasaa isin asirratti social media irratti yoo aarsi maal ani gama kootti wanti kana dubbachuu barbaade maaf aarsite siin jedhaan jiru shiyaa karbaana maaf aarsite siin jedhaan jiru garuu maaliif hundi keenya iyyuu hin aarsinaa jed minaal baata wanti namni si wajjin jiraatu aarsuu danda'a shishaa kana namni si wajjin hin jiraatu hundumti isaayyuu akka kee hodhuu danda'a garuu immoo shamarran meeqatu jiran kan hin oone kan kara sanayyuu hin beekne jechuudha. Atadha garuu inni hin saalfadhu jetti bicuurma siyyuu dangixi jettee dhiifaman jettu walla hin saalfadhu lakkii isaanii waan guddaa godhanii ashaaraa guddaa lafa kaa'atteetta kunoo tiniirratti social media irratti jechuudha akka sana fattaatee
አስተግፊሩላህ ምን አይነት ናችሁ በእናታችሁ ወሬ ገዲሰን ይሰሙን ቀበኑ ወሬ አከስ ጎደ ሁንዱም ትከሰን ይወልት ሰሙን ቀብደን ሰሙን ከሰን ጥቆሼ ብጩ ጀቹ ሶሲ ብጩን ታኔ ስላከናን ጎተኑ ዋንጋ ጋሪቱ ሼሪ ጎቹፍቲ ዋና ወመተኮ ሼሪን ጎተን ካን ከሰን yomuyu gadi walqabu male ol walqabun hinjir ummanni keenya jechuudha kana rakkinni keenya kanaafiyyuu qananiidhaan naaf gaa ofii kee of danda'a aannan aarsaa shiishii jedhi halkaniif guyyaa aarsi cuggaarraa kee luqqisi garuu immoo nama biraa ittiin dammarin nama ta'ee namni hin aarsineen jiru enna jettu hunduma keenya walitti qabaa jirta nu akka keetii hojiin dhabne kan shishaa aarsaa oollu kaayyoodhaaf biyyaa baane yoomin argadhe gala enna malee yoomin shishaadhaan of xireessee gala ilkaan koo xireessee ofis xireessee jenneen yaadnu shi dhiiraafiyyuu nama mararwaan unkaan shamarraniif miti namni shishaa aarsu la'anatullah alayhi ordoftoonniif tu diqqoo yoon dogongoree jira dhadheeffamanaa godhaa warroonni subscribing godhin subscribe like share gochuudhaaf yaala sheerii godhaa biraan naaf gaa garuun talatti kana biraan